obsi ulee hayyuuti jedha Oromoon yeroo mammaaku. Ashama akkam jirtu kabajamtoota koo. Haga xumura dubbii kootti isinis obsaan na dhaggeeffadhaa. Addunyaan kun galaana guddaadha yoo jenne riqichi gara guddinaatti gara milkaa'inaatti nama geessu immoo obsa jedhama. Obsi jireenya keenyaaf waa hedduu murteessaadha. Meeqan keenya kan jireenya keenya ofii keenya lubbuu keenya obsa shaakalsiisaa jiru. Namni obsa qabu bakka yaade ga'uu danda'a. Obboleessa koo, obboleettii koo abjuu qabdaa? Mul'ata qabdaa? Fuuldura keedhaa wanta ilaalaa jirtutu jira? Egaa obsa goradhu. Obsa ofii keef, obsa maatii keef, obsa namoota waliin hojjettuuf, obsa ollaa keef, waa hundaaf obsa goradhu. Obsaan aannan goromsaa dhugaa jedha Oromoon yeroo mammaaku. Namoota addunyaa kana keessatti bakka guddaa ga'an, influential ta'an, dhiibbaa geessisan hedduun isaanii obsa baay'ee qabaatanii bu'aa bayii hedduu keessa darbanii bakka kana ga'an. Daandii gara qajeelinaatti si geessu, gara guddinaatti si geessu yeroo jalqabdu karaa keerra waa hedduun si quunnamuu danda'a. Dhagaan sitti darbatamuu danda'a. Jechi sitti darbatamuu danda'a. Kiyyoon si jala kaahamuu danda'a. Akkati hin ceeneef, akkati kuftee haftuuf, akkati abdii kutattee duubatti tarkaanfattuuf. Sana hunda keessa darbuudhaaf dhala namaa hundumaaf obsi barbaachisaadha. Namni obsa hin qabne eessayyuu ga'uu hin danda'u. Yeroo dhagaan sitti darbatamu dhaabattee deebii laatta yoo ta'e ati obsa hin qabdu jechuudha. Jiraa ajjeesuun obsaan jedha Oromoon yeroo mammaaku yookiin jalaa callisuudhaan. Jecha sitti darbatame hundumaaf obsa dhabdee deebii yeroo deebistu umurii keerraa yeroo kee hir'isaa jirta. Yeroon kee umurii keedha. Yeroon kee eenyummaa keedha. Namni ulee baatee manaan baane saree hundumaaf gugguufaa deemaa jedha ammas Oromoon yeroo mammaaku. Kara guddinaatti nama geessu, kara milkaa'inaatti si geessu, kara abjuu kee, kaayyoo kee, karoora keetti si geessu, karaa sana itoon jalqabiin dura keessa kee obsaan guuttee yoo kun ta'ee yoo kun naquunname yoo jette sammuu kee of qopheessitee karaa jalqabda taanaan homtuu dubatti si deebisuu hin danda'u. Ati bakka yaaddee ga'uu dandeessa. Obsa dhabuun waa hedduu nama dhabsiisa. Fakkeenyaaf yoo fudhanne namoota mana hidhaa jiran baay'ee isaanii obsa daqiiqaa 5, obsa daqiiqaa 1, obsa daqiiqaa sekandiidhaan lakkaa'amu dhabuurraan kan ka'e har'a mana hidhaatti darbatamanii itti murtaa'ee argina. Keessumaa namoota lubbuun namaa isaan harkatti darbe. Fakkeenya biraa yoo isinii kaase namooti tokko yeroo rakkina keessa gallu wanta darbu nutti hin fakkaatu. Nama waan taaneef hundi keenyayyuu garuu wanti hin darbine hin jiru. Jamaadnee achi keessaa ba'uuf tattaafannee jennaan, obsa godhannee jennaan wanti hin darbine hin jiru. Obsa dhabuurraan kan ka'e lubbuu hedduu hin darbine argina. Namni baay'een waa hin taaneef lubbuu isaarratti murteessee har'a addunyaa kanarra hin jiran. Na amani wanti hin darbine hin jiru. Garuu obsi barbaachisaadha. Yeroo bari'uuf jedhu hin dukkanaa jedhu mitiire. Rakkina ati har'a keessa jirtu boorseenaa ta'ee ijoollee keetti, dhala keetti, dhala keetti odeessita. Jireenya kee keessatti barreeffama jireenya kee keessatti sun boqonnaa tokko siif ta'a. Boqonnaa nama barsiisu, boqonnaa dhala kee barsiisu. Akkuma nuun har'a namoota gurguddoo jedhaman kana akka Oopraa, namoota bebbeekamoorraa waa baranne, obsa baranne hamma tokko deemaa jiru. Obsi jireenya keessatti hedduu barbaachisaadha. Hangafti tooftaa jireenyaa wal danda'uudha.
gaa'ela keessatti wal danda'uu keessa waa hedduutu jira. Obsi jira. Obsa keessa waa hedduutu jira. Wal kabajuutu jira. Obsa keessa of kabajuutu jira. Yeroo namni tokko hammina sitti dubbatu nama sanatti hammina deebisuurra yeroo callistu of kabajjee jechuudha. Ofiif vaaliyuu laattee jechuudha. Sababiin isaas lafa rukuchuun maggaanyaa ofiin qixxeessuudha jedha Oromoon yeroo mammaaku. Hammuma of kabajjee callista. Deebiin laattu. Obsa jireenya keenya haa shaakalsiisnu. Afoolaan keenya waa'ee obsaa waa hedduu barsiisa. Oromoon geerarsaan, mammaaksaan, hiphoodhaan obsa barsiisa. Kana keessaa geerarsa muraasa isinii hima. Jarjaraan qalbiin qabu hirribaa kee mugaa obsaan bara eeggatee aannan goromsaa dhugaa fakkeenya bifaa malee daaraaf daakuun tokkoore kanniisaan otoo hin hidhamiin damma nyaachuun jiraare jedha Oromoon yeroo mammaaku. Obbolaa koo lammii koo obsa kaayyoo keenya bira ga'uuf obsaa qabaannu. Ofiif obsaa qabaannu. Waliif obsa haa qabaannu. Jireenya keenyaaf bultoo keenyaaf obsa haa qabaannu. Wanta nuun har'a keessa jirru bor akka darbu haa yaannu. Wanti hin darbine hin jiru. Halkanis guyyaas akkasuma akkuma dabareedhaan dhufu. Wanti hati har'a keessa jirtu boriin darba. Borsiif seenaadha. Wanti obsa qabaannee bakka yaannu geenyee jennaan sana paartii baay'ee bareedaa barsiisaa akka ta'e ofitti himaa jireenya keenya sanatti gammadaadha kan nuun jiraannu. Jireenya kootti akka dhuunfaa kootti kan hedduu gammadu bu'aa bayii hedduu keessan jireenya kootti darbee as ga'e. Jireenyi koo har'aa anaan na gammachiisa. Sababiin isaas lafa ga'ee sargeera gadi bu'ee ol ba'es wanta narra irra jiru akkan galateeffadhu na taasisa. Bor jireenya kee akka mi'eeffatu si gargaara. Obsi waa hedduu barbaachisaadha. Namni obsa hin qabne kan bara isaa guutuu ijaare obsa dhabuurraan halkan tokkotti diiga. Otoof eegeen immoo duubarra dhufti. Kanaaf nunis otoo jennee quba keenya hin ciniiniin har'a lubbuu keenya obsa haa barsiisnu, obsa haa shaakalsiisnu dhaamsa koo har'aadha. Isinis obsaan haga xumura dubbii kootti waan na dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Deebanaa, dagaagaa. Viidiyoo biraan haga walitti deebinutti nagaatti.